graduate erkin godhemmoo sadarkaa aanaatti sadarkaa magaala sadarkaa tokkoffaarratti aanaarratti gaafatamaa yeroo sana deeskii ispoortii jedhame yeroo baname ture bara 1993 sanarra darbee jimmatti abbaa adeemsaa hojii babal'ina ispoortii ta'ee sabbataatti sadarkaa kanarratti hojjetaan ture. Hojii gaggeessaa kilabii kubbaa miilaa magaalaa Jimmaa sanarras darbee kilabii kubbaa miilaa magaalaa Sabbataa hojii gaggeessaa ta'e hojii mootummaa cinaa sana hojjechaa ture. Dhumarratti bara 2010 hojii gaggeessaa kilabii kubbaa miilaa magaalaa Jimmaa ta'e tun hojjechaa jiru. Presidenti Federation kubbaa miilaa Itoophiyaaf dorgomee darbe. Adeemsichi akkasittiin dhufee sadarkaa kana geenyerra waggoota arfan kana Presidenti Federation kubbaa miilaa Itoophiyaa ta'een hojjechaa ture. Sanarra darbee sadarkaa seekaafaatti itti aanaa Presidenti ta'eeti kan hojjechaa jiru. Ispoortii keessa sadarkaa kanaan xinnummaadhaa kaasee waan nu wajjin guddate kun waan namasitti umurii keessa walitti dhiyaachuu danda'a. Maali gara hoggaa 25 naannoo akkasii achi keessatti dabarseera jechuun danda'a. Sani xumura bara 1990 tarraa eegaluudhaani egeewwan hojii garaagaraatiin gama hoggansaatiin hojjechaa sadarkaa kana geessaniitii jirtu. Mee waggoottan afran darban immoo pirezidaantummaadhaan Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa hooggantaniitii jirtu. Garaagarummaan waggoota kana keessatti kubbaa miilaa Itoophiyaa keessatti jijjiiramoonni jiran akka gara iddoo kanaatti yemmuu dhufnu haalli jiru baay'ee jibbisiisaa kan ture. Jijjiirama siyaasaa biyyattii keessatti yeroo sana ture wajjiniin wal qabatee kubbaa miilaa kilaboonni taphatuun ta'in sanyiidhaan wal qoodame gareen tokko gara garee biraa dhaqee naannoo biraa dhaqee taphachuudhaaf yeroo rakkoo hamaan ture. Naannoo tokko keessatti yoo ta'e immoo qomoo adda addaa kan qabu dirree tokko dhaqanii taphachuudhaaf yeroo inni hamaa ture kan ture maqaatee sana hojii kutannoo cimaadhaan itti adeemne hiikne amma sadarkaa amma irra jirurraan ga'uun danda'ameera. Garaagarummaan jiru waan caalaa uummanni Itoophiyaatu dubbatee gaariidha. Garuu baay'ee waan qofa nama dhiibsisu tun ta'in waan nama mataa gadi nama hin qabachiifne hojjenneerra. Namni hundumtuu yeroo nuyi dhufnu funyaan qabatee maal hojjechuu dhufannuun jedhe amma afaan qabatee akka amma dinqisiifatutti hojjenneetti agarsiifneerra. Haa ta'uti garuu gaadha inni yaannu. Diteelitti deemuu dandeenya hojii tokko tokkoon yemmuu qabnu. Garaagarummaan jiru garuu gaariidha. Qabxii akka biyyoolessaatti dhufee wajjin gurmaa'ina ijaarsa dhaabbatichaa keessatti gaggeeffame wajjin dhangalaatii qarshii adeemsa filoosaa jiru wajjiniin daa'imni guddaa keessa kan ture federeeshin amma maalirra jira yeroo yaannu booddee kan itti deemnu ta'e waan qabatamaadhaaf ijaan mul'atu jechuun danda'ama garaagarummaan jiru. Hordofaatii kan jirtan turtii pirezidaantii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa fi akkasumallee ammuutii marsa lammaffaadhaaf dorgomuudhaaf Oromiyaa bakka bu'uudhaan kan dhiyaatan obbo Isaayyaas Jiraa wajjin filannoo pirezidaantummaa fi akkasumallee koree jawaachistuu Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaatii fi taasifamu irratti turtii isaa wajjin taasisaa jirra. Gara dhimma keenya jotta dabarruuti waggoottan afran darbaniisitti erga gara Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaatti hooggansaan yookaan Federeeshinii pirezidaantummaadhaan dhuftanii asitti karoora maal qabattanii dhuftanii maaloo milkeessitanii jirtu? Yemmuu gara iddoo kanatti dhufuudhaaf kaampeen gochaa turre akka dorgomtoota naannoo Oromiyaatti istiraatiijii pilaanii qopheessine karoora tarsiimaa qopheessine hoteela Ililliitti dhiyeessineerra miidiyaa hunduma waamne gara miidiyaa dhaabbata nama 70 olii kan ta'an achitti dhufanii hirmaataniiru. Achirratti sadanuun keenya Oromiyaa irraa kan bakka buune achirratti dhiyeessineerra maal hojjennu yoo filamne fakkeenyaaf dhaabbata liigii kana kilaboonni dorgommii isaanii ofiisaaniitiin akka hoogganan gochuun sadanlii waanuma hirribaa kaaneetti linne miti karooraan kan dhufeedha. Sanarra darbee sponsorota potential sponsor kan ta'an dhaabbatoota adda addaa fiduudhaan humna
federationicha gama finance-dhaan hanqina jiru ijaaruudhaaf guddattoonni carraa akka argatan gochuudhaan gurmaa'ina galii biyyoolessaa sadarkaa hundumaan jiran sadarkaa tokkotti ceessuudhaaf hojiin murteeffannee karoorfannee kan dhumne. Sanarra darbee walitti dhufeenya federeeshinoota naannolee federeeshina kubbaa miilaa naannolee wajjin jiran cimsuu wajjiniin wal qabatee hojummaata kana fiixaan baafne inni karoora qabannee dhumne. Akkuma dhumneen karoora tarsiimaa kana qopheessinu iyyuu malee gaafa dhufneetti immoo waan jiru adda ture. Waan bakkeedhaa laaltuuf keessa yeroo littu adda adda ture. Kanaaf maalirraa ka'uu qabna kan jedhu qorannoo qorachiifne tiimii tokko dhaabne qorannoo qorachiifne rifoormi gochuu qabna mana kana. Stakeholderoota irraan kan maamilootaa wajjin wal qabate leadership wajjiniin wal qabate. Institutionally dhaabbatichi iyyuu maal fakkaachuu qaba kan jedhu wajjiniin wal qabate kana qorachiifneeti kan jalqabne. Sanarra darbee qorannoo kanarratti hundaa'uudhaan rifoormii hojjenneerra. Jijjiirama yeroo sanaa jijjiirama siyaasaa biyyattii yeroo sanaa wajjiniin wal qabatee almost siyaasni gara stadiumii dhufee ture. Namni sanyiidhaan kubbaa miilaa dhiisee sanyiidhaan wal arrabsaa sanyiidhaan wal reebaa dhukaasaan gargar ba'aa sana tasgabbeessuu irratti baay'ee gara walakkaa waggaa ol finneerra. Inni fiixaan nu ba'eera. Hooggansa yeroo sana turanii wajjiniin deemnee sana lafa qabsiisuu wajjiniin wal qabatee fiixaan nu ba'eera inneeti kayyaan. Sanarra darbee akkuma sii kaasee liig kaampaanii hundeessinee koree liigii hundeessinee sadarkaa amma jirurra koreen hundaa'e sun ittiin ga'uu danda'uunsaa murtee hooggansa koree jiraawwachiiftuu federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa ituun jiru ta'eeti anis yeroo hojii gaggeessaa kilabii ta'ee hojjechaa ture kadhataa turre hooggansi federeeshinii yeroo sana ture waan kana eeyyamuu gurraan dhaga'uu hin barbaadu ture. Kana murteessineetti ceenee amma akkaataa addunyaa irratti kubbaan keenya itti mul'atu even kilaboonni keenya galii itti argachuu danda'an sadarkaa kanarraa ga'uun ni yaadameeru. Kun waan nama boonsuudha. Biyyi hard currency argataa jirti maqaa ta'eef. Sanarra darbee akkuma sii kaase federeeshinoota kubbaa miilaa naannoo wajjin walitti dhufeenya jiru cimsuudhaan waggoota sadan darban kana keessatti waggaa arfaffaa isa jalqabaa gara kanatti linne rakkoo keessa turre waqateef waggootan sadan darbaniif gara qarshii miliyoona 12 olii federeeshinoota naannoof kennineerra hunduma isaaniif jechuudha tokkooftu hunduma isaaniif. Kun hojiin akkamittiin wal qabate akka deemu kan namatti argisiisudha. Sanarra darbee kan yeroo obbo Junadiin faa turan jalqabamee karaa hafe headquarterii hin qabu ture dhaabbanni kun waggaa 75 yeroo ni dhufne waggaa 76 irratti gara Zurich deemnee koree misoomaa FIFA wajjiniin walgahii guyyaa 4 goone guyyaa 7 keessatti sanarra booddee eeyyamsiisnee headquarteriin amma argitan gamoo abbaa gamoo 8 argitan kun akka bitamu ta'eera achirra waajjira isarraa fi amma filoorii sadaffaa irratti immoo inkireeffamee qarshiin achirraa argamu naannolee ittiin deeggaraa akka jirru guddattoota irratti waggaa darbee jalqabee hojiin nuti hojjechaa jirru sanarratti xiyyeeffanneeti kan dhufne haa ta'uuti garuu hojiin kun abbummaadhaan kan federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa miti booddee kan kaabnu kan kilabootaati kilaboonni akkamittiin gurmaa'uu qabu inni qaawwa mataa isaati kan qabudha. Maqaa ta'eef kilaboonni akkuma moodelitti kana fudhatanii fakkeenyaatti kana fudhatanii hojiitti seenaan jenne jalqabnee leenjistoota leenjisnee leenjistoota guddattoota kana leenjisan 54 gara qarshii hojjeetti 1,100 fi 20 oliiti kan 20 oliiti mindaallee kan kaffallu ijoollee kanaaf hidhannoo dhiyeessanii amma yeroo ammaa kana Arbaa Minch irratti dorgommii irra jiru. Ijoolleen kun egeree kubbaa miilaa biyya keenyaa boriitii jenneeti kan fudhannu. Kanaaf hojiileen hojjetaman kun calluma jedhamanii kan dhufamanii karooraan xiyyeeffannoodhaan kutannoo hooggansaan sanarra darbee akkan sii kaase kaampii waggaa 13f cufaa ture kaaf akaadaamiin kaaf jira. Isa sanada qopheessinee
kaafii harkaa fuunee koomishiniin ispoortii yeroo sana ture akka nu haaressu godhame gareen biyyoolessaa amma yoo wal duukaa sadarkaa umurii adda addaarra gareen jiru wal duukaa dhufuu baate gareen tokko yoo dhufe hooteelan teessifnu achi taa'a achitti leenjii fudhata shaakala haa ta'uti garuu dirreen shaakalaa sun sirriitti sirraa'uu kan qabu ta'uusaa wajjin wal qabannee irratti hojjetaa jirra. Sanarra darbee garee biyyoolessaa sadarkaa hundumaan jiran ijaarree qabxiin waggoota arfan kana sadan kana keessatti keessumatti argaman baay'ee kan nama gammachiisanidha. Garee biyyoolessaa siinerii warra dhiiraan geeba Afrikaa darbuun danda'ameera waggaa 8 booda. Dubartoonni sadarkaa seekaafaatti sadarkaa keessa kan jiran dorgommii isaaniin. Umurii waggaa 20 gadiin dubartoonni geeba kulaala geeba addunyaadhaaf darbuudhaaf taphasa dhumaarra ga'aniiti kan kufan. Akkasumas warri 17 gadiis kanaaf sochiileen jiran kun uumaman kun kutannoodhaan karooraan maqaa hoogganamaniifidha. Gaafa gara hooggansa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa kanatti dhuftan karoorawwan qabatanii dhuftan hundumaa milkeessinee jirreettanii yaaddu. Haa ta'u hojii tokko yeroo hojjettu karoorfattaa dhibbaaf fiixaan ba'a kan jedhu amantiin qabu kan dhibba fiixaan ba'eef yoo jiraate milkaa'aadha abbaa carraate jechuun hin danda'ama. Yaalleerraa haa ta'uti garuu qaawwanni jiru. Keessumatti waggaa 12 ol kan fixe haala kilaboonni itti eeyyama argatan kilab laayisensiing pirinsipilii wajjiniin wal qabatee gurmaa'ina kilabootaa irratti qaawwa guddaa qaba. Kilabiin biyya keenya keessa jiran kilaboota murtaa'an qubaan lakkaa'aman laman caalirraa kan hafe hundi isaanii mootummaatu deeggaraa harka mootummaan bulu. Kanaaf namni achirratti ramadamu akka hojii dabalataa wayiitti kan ramadamee hojjetu. Fakkeenyaaf kilaboonni baay'een isaanii bulchiinsa magaalaan mana qopheessaadhaan bulu. Hojii gaggeessaan kilabii karoora baasee baajata eeyyamsiisuudhaaf hojii gaggeessaa mana qopheessaa dhaqee balbala dhaabbata. Tootaalii kun sirrii miti. Kilabiin tokko akka kilabiitti gurmaa'ee waajjira mataa isaatii qabatee nagahee baasiif galii qabaatee dirree shaakalaa qabaatee isteediyeemii qabaatee yoo isteediyeemiin qabu ta'e kireeffatee waggaa waggaadhaan odiit godhamee gurmaa'inni waajjira keessa jiru biiroo keessa even kompiitara meeqallee jiraachuu akka qabu lafa kaa'ame jira hojjetaa meeqa qabaachuu akka qabu haala kanaan gurmaa'ee ijoollee irratti tooppi tiimii qofa qabatee olii gad deemuu otoo hin ta'in umurii waggaa 20 gadiin 17 gadiin 15 13 gadiin dhiiraaf durbaan akka kanatti qabatee deemuu qaba. Kanarratti Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa isa kana dirqisiisee hojii keessa galchuu irratti qaawwa guddaa hojii gara waggoota arfan dhufan keessattis xiyyeeffannoodhaan hojjetamuu qaban qaawwa guddaa Federeeshinichaatti jedhamee immoo kan fudhatamu kana. Hanqina ogeessaas qabna amma ogeessa nama tokko qacarree kaayirootti argine gidduu kana leenjii fudhatee deebi'eera. Kana bu'uuraraatii jijjiiruu qabna tokko kun qaawwa guddaa. Lammaffaan waan karoorfanne sana fiixaan baasuu keessatti hanqina guutummaa guutuutti hin hojjenne inni kayyaan sekereteriyaatti. Waajjirichi dhaabbatichi dhaabbata kan jechisuu danda'u humna namaatti. Humna namaa barate humna namaa fedhii qabu. Humna namaa kaka'umsa qabu. Barachuu qofatu hin ta'in kaka'umsaan nama hojjetu. Baratee kaka'umsaan nama hojjetu. Baratee barumsa isaa maastarsii qabatee guyyaa guutuu nama dhufee taa'aa oolu miti dhaabbatichi kan barbaadu. Kanarratti hanqinatu jira ammas guutummaa guutuutti xiyyeeffannoon itti kennamee hojii hojjetamuu qabudha inni yaadan. Sanarra darbee sadaffaa irratti kaampiin qabu. Kaampii amma kaaf harkaatii bakka teessumaa taa'ee itti shaakalu haa ta'u bakka teessumaa argateera naashinaal tiimiin keenya bakka shaakalaa sirriitti hojjetamuu danda'u qaba. Kana amma jeeziddichiniin karoorfannee birrii qarshii miliyoona 10 dirree lama hojjechuudhaaf dirree isaas qabnaa already walii galtee walii mallatteessineerra sun xiyyeeffannoon irratti kennamee hojjechuu danda'u qaba. Qeen gareen biyyoolessaa keessa buluuf itti hojjetu
kabajamaa ta'uu qaba. Sadarkaa Awurooppaan itti hojjetanitti kanneen kaan gara dirree 4-5 hamma 8tti kan qaban jiru federeeshiniin kubbaa miilaa dirree shaakalaa tokko hin qabu. Kanaaf isa hundeessuu irratti qaawwatu jira. Haa ta'uuti garuu yeroodhaan kan itti deemamu ta'a. Sanarra darbee an keenyayyuu ta'uu baatu kan federeeshinii kubbaa miilaa illee ta'uu baatu akka biyyaatti kan nama qaanessuu fi mataa gadi nama qabachiisu dirreen gareen biyyoolessaatti taphatu kiraateeriyaa kaaf baasee kiraateeriyaa xiqqaa kaaf baasee ulaagaa kaaf xiqqaa baasee sana kan guutu isteediyeemii tokko dhabuun baay'ee nama qaanessaa. Sana mootummaan amma deddeebineeti yaalaa kan jirru sana fiixaan baasee mootummaan xiyyeeffannootti kennee gareen biyyoolessaa keenya biyyaa bahee bakkee jiru akka deebi'u ta'uu irratti hubannoon alas ta'uu danda'a. Namni gara federeeshinii kubbaa miilaatti quba qaba. Uummanni sagantaa kana dhaggeeffatus manni Itoophiyaas deeggartoonni ispoortiis kan beekuu qaban isteediyeemii ijaaruudhaaf dirqamni kan irra jiru tokko mootummaadhaan lammaffaan kilaboota. Biyya Ingiliz yoo deemte Wembley qofaadha kan mootummaa. Arsenaal kan mataa isaatii qaba, Cheelsiin kan mataa kilaboonni jiran hundumti isaanii kan mataa isaanii qabu. Kanaaf gurmaa'inni ispoortii kilaboota biyya keenyaa gaafa sirraa'u gama hundaan deebii guddaa argachuu danda'a kan hin kaasu. Asumarraan egaa waa'ee istaadiyeemii kaasnee fi kaasuudhaaf ananii gaafa garee biyyaalessaa gaafa maqaa dhoofnu istaadiyeemiin jiraachuun dirqamaadha. Akkuma yaadannu gulaalli waancaa addunyaarraa eegalee akkasumallee gulaalli waancaa Afrikaa 2023 dabalatee gareen biyyaalessaa Itoophiyaa alatti beektootti taphachaa akka turan yaadatama. Afrikaa kibbaa akkasumallee Maalaawiitti taphachaa akka turan yaadatama. Gama kanaan kallattiidhaan federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa istaadiyeemii ijaarsuudhaaf dirqama qabaachuu haa baatuyyuu malee dhiibbaan gama kanaan immoo gama gummaatiin yookaan deeggarsi federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa taasise maal fakkaatame sanumarraan kana kaasnee dabarruuf. Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa mootummaarraa baajanni ramadamuuf qarshii 400 waggaatti. Yeroon kana jedhu waan isa dhugaan sittamaa jira jechuudha. FIFA irraati gara $1 miliyoona tokko argatta. Kaafirraati gara $200,000 waggaatti kennu. Kanneen kaan ispoonsoraan hojjettoota 114 ga'an ispoonsoroota barbaadeetti kan bushu. Qarshiin 400 mootummaarraa argamu tiraanspoortii awurooppilaanii fi garee tokko biyya tokkoon ga'ee deebi'uu dhiisuu danda'a. Dhugaan kun ituu jiru deeggarsi qarshii federeeshinii kubbaa miilaa irraati namoonni baay'een eegu maaliif hin ijaaru maaliif hin deeggaru. Isteediyeemonni kun hedduun isaanii kan jalqabaman waggaa hedduu fixaniiru. Even deeggarsa teeknikaallee namni federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa gaafataa turan jiru. Isteediyeemonni naannoo jiran kan bulchu naannoleedha. Isteediyeemonni sadarkaa federaalaa jiru kan bulchu federaal. Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa isteediyeemii bakka shaakalaa ofiisaatii tokko hin qabu ganaa ijaaruudhaaf itti deemaa jira. Haa ta'uti garuu nu laalu qarshii hin qabnu maal jennee gadi hin teenye seera pirinsipilii oloompikiidhaan isteediyeemii mootummaan bu'uura misoomaa babal'isaa ispoortiidhaaf nageenya eegaa. Waldaaleen akka federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa jiran immoo waldaaleen ispoortii immoo dorgommii irratti hirmaatanii imeejii biyyaa sadarkaa haala gaariidhaan beeksisu laayikammaa atileetonni keenya akkaataa isaan godhanii dhufan. Kubbaan miilaa gaafa Ijiptiin immoo imeejiin biyyaa hammam ijaaramee ol ka'e biyyi keenya akkamitti mooraalii biildi gochuun danda'ama. Kana godha. Kanaaf sana wajjiniin wal qabatee xiyyeeffannoon nan beeka mootummaan waan prioritize godhu waan hedduutu jira. Rakkoo biyya keenya keessa jiru amman beektaa waan dursuu qabu waan tanuu qabu. Haa ta'uti garuu hundumaa ammaarannee deemuurraa waan qabnu immoo jalaan fixaa qulqulleessaa deemuun barbaachisaadha. Deeggarsa teeknikaa gochuu irra darbinee isteediyeemiin Finfinnee haaromsamuu gaafa jalqabu biyya Faransaay ogeessa marga dhaabu finnee advaayiz akka godhu goonee kontiraatichi qaama biraatti already dursee ministeerri
aadaa fi ispoortii biyyoolessaa qaama biraaf kontiraataa maqaa kenneef kontiraataa sana nama kan harkaa fudhanii gara kanatti shiifti gochuun maqaan danda'amne malee finnee tiiketa kunnee Afrikaa Waancaan gaafa Kaameruunitti taphatamu dirree faayinaalii itti geggeeffame sana kan hojjetan finnee argisiifne irraa divaayis godhaniiru waan ta'uu qabutti amaniiru. Sanarra darbee aangoon qabu federeeshiniin kubbaa miilaa kontiraata jiru diigee abarroo hojjetu akkasittiin adeemu waan jedhu. Ammas taanaan gara fuulduraatti deeggarsa teeknikaa itti fufiinsaan gaafatamnaan kennaa jirra tun gaafatamanis kennaa jira. Cheeklistii kaafii irraatii bahee dhufe sadarkaa kanaan hojjeta. Fakkeenyaaf bakki kutaan keessatti wayyaa jijjiiratan kaaree meetira meeqa ta'uu qaba. Standardiin taa'umsa achi jiru maal fakkaachuu qaba. Bakki miidiyaan taa'u akkam ta'uu qaba. Bakki VIP'n itti lixu taphataan itti lixuu fi gaazexeessaan itti lixu balbala tokko ta'ee lafa jirutti kana jijjiiraatu jedhanii nummoo qabna maaliif nu dhoowwatu innaatu. Itti teessumni hin jiraatin isteediyeemii keessa maaliif nu eeyyamamu dadhabina dippiloomaasii federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaatti hennee haasofnu. Miidiyaa tiriibuuniin iddoon taa'u iddoo jarri miidiyaa ta'an kanatu sirreessan bakka VIP'n ol lixuuf bakka taa'umsa VIP'n ituun sirreessan maaliif negosheet gootanii hin fiddan waan jiru. Standard irratti negosheetin gootu. Gareen biyyoolessaa kun biyya alaa dhaqee dirree isaan ala taphachuu irratti kan miidhamaa jiru federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaatti. Qarshiidhaanis mooraalis. Uummanni keenya ijoolleen yeroo asitti taphattu ilaaluu barbaada. Namni tokko baajata dabalataallee kanaan adeemamu jedhee ramadu hin jiru. So dhiibbaa guddaa pireesharii guddaa jala kan jiru baasiidhaaf saaxilamaa kan jiru federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa ta'uun isaa hubatamuu qaba. Kanaaf wal duukaa gara isteediyeemota 14 wayiitti kan jalqabamanii jirani kan Baardaar kanatti xiyyeeffatame odeeffannoo qabaa mootummaan naannoo Amaaraa baajata ramadeera kan jedhu yeroo darbe ka'ee ture. Sanarratti teeknikaalii nus achitti argamne deeggarree gareen biyyoolessaa keenya akka biyyatti deebi'u gochuu irratti xiyyeeffachuu danda'u qabna. By the way, taphni biyya keenya keessatti akka hin taphatamne nu dhorkamne sadarkaa aarra tapha jiranidha. Tapha siinerii sana qofaadha. Kanneen kan Abbabee Biqilaa irratti taphataa jiru nu eeyyamaniiru. Waan ta'eef kun hubatamuu qaba.